Jaallatamtoonni sabni Waaqayyoo akkam jirtu fayyaa keessanii kunoo anis ergaa Waaqayyoo keessa koo kaa'ee isinii hiruuf isinii qabadheen jira akka isinitti eebbifamtan itti geeddaramtanis ani shakkii tokko illee hin qabu. Sagalee Waaqayyoo lafa tokkoon dubbisannis akkas jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 28 lakkoofsa 27 irraa yaadni garaa saba kanaa hubachuu dadhabeera. Gadi jennee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Sagalee keetiin gaafa dubbattu dachee kanaaf sabii kanaa utubaa malee dhaabda. Ati waan hundumaa gochuu dandeessaa maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ammaa kaasee warri biyya keessaas warri ta'anii dhaggeeffachaa jiran olii Waaqa irraa maqaa Yesuus sagalee kanaan haa eebbifaman. Yaada garaa isaaniitti maqaa Yesuus garaa jabaachuu akka danda'an olii Waaqa irraa isaan gargaari. Maqaa Yesuusin ameen. Mata duree akkas jedhu wal duukaa ilaalla. Garaa keetti garaa jabaadhu. Mata duree jedhu garaa keetti garaa jabaadhu jechuun maal jechuudha? Bara kana dhaloonni baay'een yaada garaa isaaf ergifamee yaada garaa isaa duukaa adeemaa jira. Maal jennaan dhaloonni baay'een yaada garaa isaanii duukaa adeemuudhaan cubbuu garaa garaadhaan faalamurraa kan ka'e har'a addunyaan kun dachee dhiigaa yookiis immoo dachee namni itti wal dhaga'u ta'uudhaa dideera. Kanaaf iyyuu erga namni garaa isaatti garaa jabaachuu dadhabeetii cubbuun baay'ee dachee kana dhaaleetu kan inni jiru. Waldaa kiristaanaa baay'ee keessaa lafa hojii garaa garaa keessaa cubbuutu jira. Bara kana namootaatiin cubbuu hin hojjetin jechuun baay'ee yookiis immoo akka nama yakkamaa tokko nama godhee jira. Kanaaf iyyuu gaa waan dubbadhee darba. Cubbuun hojjetin jechuun macaafa qulqulluu keessatti barraa'ee jira. Cubbuun hojjetin kan jedhu hin ejjiin, hin sobiin, hin hatiin, sobaan namarratti dhugaa hin bayin, jal'ina keessaatti gara qajeelummaatti deebi jechuudha. Haa ta'uyyuu malee cubbuun hojjetin jechuurra cubbuu yoo hojjette hin duuta. Cubbuu yoo hojjette namni utuu arguu cubbuu hojjeta. Yaadni garaa isaanii duudera waan ta'eedhaaf. Yaadni garaa isaanii Waaqayyo dhaga'uu dideera. Kanaaf garaa keetti garaa jabaadhu jechuun maal jechuudha? Ka jedhu hiikaasaa yoo laalle jennee kana jechuun garaan kee wanta hamaa isa waa hin baane irraa adda bahii jiraadhu jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa Daani'el raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 hanga 19 argina. Utuu isa biraan ga'iin wanta hamaa isa waa hin baane irraa adda bahii jiraadhu jechuun wanta Kiristoos hin jaallanne, wanta Waaqayyotti hin gammanne, Waaqayyoolii tolfamaaf gugguufuu yookiis immoo Waaqolii tolfamaa waaqessuurraatii adda bahii jiraadhu jechuudha. Sagaleen kun wanti nuti arginu Daani'el keessatti dhaloota sadiitu jira ture lafa sana. Isaanis dhaqeen dubbisa. Akkas jedhanis maqaa Yesuusin nan dubbisa. Kana irratti Shaadiraaq, Meeshaakii fi Abdanaagoon mootichaaf deebisanii yaa Nebukadnezar waa'ee kanaaf nuyi deebisiif kennu iyyuu nun barbaachisu. Oolchuu yoo ta'e immoo Waaqayyoo keenya inni nuyi waaqessinu ibidda boba'aa keessaa nu oolchuu hin danda'a. Harka kee keessaas nu oolcha. Yaa mootii yoo kana fedhuudhaa baatte iyyuu Waaqayyoolii kee akka waaqessine bifa fakkeenya warqee irraa hojjetame ati dhaabdeefis akka hin saganne beeki yaa mootii jedhan. Egaa lafa kanatti wanti nuti ilaallu dhaloota sadii dhaloota Waaqayyoolii tolfamaaf hin waaqessine dhaloota garaa isaaniitti garaa jabaatanii Kiristoos duukaa deeman Abdinaagoo, Shaadiraaqii fi Meeshaaq isaanii Nebukadnezar kun Waaqayyoolii tolfamaadhaaf akka isaan waaqessan ajaja guddaa isaanitti baase. Haa ta'uyyuu malee egaa dhaloonni kun Waaqayyo isa jiraataa duukaa waan jiraachuu barbaadaniif Waaqayyo isa abidda boba'aa keessaatti isaan baasuu waan qabaniif saniin booda waa nuti waaqessinu jedhan. Maali jennaan immoo nuti Waaqa nu uume qabne Waaqa abidda keessaa nu baasuu qabne jedhaniitu hin biinuun barbaachisu. Waaqa bifa garaa garaatti hojjetame bifa warqee jabbiraa hojjetametti hin waaqessinuu jedhan. Lakkoofsa 16 immoo wanti ajaa'ibu keessumatti kanarratti Shaadiraaq, Meeshaakii fi Abdanaagoon deebisanii yaa Nebukadnezar waa'ee kanaaf nuyi deebisiif kennu iyyuu nun barbaachisu jedhan. Haleluuyaa! Maal gochuun nun barbaachisu? Deebisii laachuu iyyuu nun barbaachisu jedhan. Kana jechuun dhaloota garaa isaaniitti garaa jabaatanii jiraatan, dhaloota Kiristoos duukaa deeman, dhaloota akkamitti dhaloonni har'a Kiristoos duukaa deemaa jiran laata? Dhaloonni baay'een garaa isaaf bitame, dhaloonni baay'een garaa isaaf tole jedhe, dhaloonni baay'een kutaa garaa isaaf waaqessaa jira malee wanta waa hin baafne. Egaa kanaaf dhaloonni kun nun barbaachisuudha. Lakkoofsa 16 immoo nuyi waa'ee kanaaf yaa mootii Nebukadnezar deebisii kennu iyyuu nun barbaachisuudhaan. Egaa kanaaf dhaloonni garaa isaatti garaa jabaatu dhaloota garaa isaa wanta hamaa isa waa hin baafne irraa adda bahanii jiraatan jechuudha. Bii jettanii isa Yesuus jibbanii jiraachuu jechuudha. Isa Yesuus jibbanii jiraachuu jechuudha. Ka jedhu
ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti ergee boqonnaa 5 lakkoofsa 19 hanga 22tti wal duukaan ni ilaalla. Innis akkas jedha: hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyoon tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, eekkabsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuma ani kanaan dura isinitti hime ture, warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Lafa kanatti nama waaqayyoo ergamaa Phaawulos dubbata. Warra Galaatiyaatiin hojiin foonii mul'ataadha jedheetu dubbata. Isaanis xuraa'ummaa, halalummaa, waaqayyoon tolfamaa waaqessuu, machii, diinummaa, qoccolloo fi qoricha namatti gochuudha jedha. Isaan keessaa wanti nuyi adeemtifaa goone ilaallu qoricha namatti gochuudha. Dhaloonni baay'een irraa qooda Yesuusiitiin fakkaachuu biyya lafaa waaqessaa jira. Mana xonqilaa garaagaraa lafa garaagaraa deemetu kan inni qoricha namatti gochuudhaa jiru. Baay'een irrayyuu qoricha walitti sukkuumaa jira. Walitti gangalachaa jira. Qoricha dhaloota baay'ee obaasaa jira. Egaa akkas jedhagaa namni hojii jal'inaa hojjetu matumayyuu mootummaa waaqayyootti akka inni galuu hin dandeenye durayyuu isinitti himeera. Ammas irra deebi'ee isinitti nan hima. Isaan matumayyuu mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'an. Mootummaa waaqayyootti. Elaa firoota koo mee na dhaggeeffadhaa. Galmi keenyi maalinni laati? Galmi keenyi mootummaa waaqayyoo ergitee kanaaf gaa dhaloonni ija hojii foon irraati adda ba'ee jiraachuudhaa qaba. Kanaaf iyyuu gaa Yesuusin fakkaatee jiraachuu qaba. Yesuus kun maal fakkaatee jiraata? Yesuus qajeelaan, Yesuus barsiisaa gaariidha. Kanaaf iyyuu isin immoo ija hojii foon irraati adda ba'aa jiraadhaa jedhee dubbata. Ammas Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 26 waa argina. Inni immoo achirratti akkas jedha. Innis akkas jedha: egaa koottaa of dhiibduu walitti naxxuu walitti naaftu ta'uu hin himnaadha. Egaa koottaa of dhiibduu ta'uu hin himnaadha. Haleluuyaa! Of dhiibduun kun maal inni laati? Dhaloonni baay'een of dhiibuu isaarraa kan ka'e of dhiibduu jechuun of tuultuu yookiis immoo of tuulaa jechuudha. Dhaloonni baay'een irrayyuu ana malee namni barate hin jiru. Ana malees namni beeku hin jiru. Dhaloota akka maal fakkaattee jirta laata? Kanaaf iyyuu koottaa dhagaa nuti of dhiibduu walitti naxxu ta'uu hin himnaadha. Namoonni baay'een irrayyuu sababii kanarraa kan ka'e of dhaggeeffachaa ati gaa kanaaf iyyuu of dhaggeeffachaa jirtamoo waaqayyo dhaggeeffatta laata? Dhaloonni of dhaggeeffachaa jiraatan dhalootaaf tuulummaan keessaaniitiif hiliinaa jiru. Kanaaf gaa kootu waan sitti hima. Yoo waaqayyo dhaggeeffatta ta'e ulfina gurguddaa waaqa biraatti qabdu. Mootummaa waaqayyootti galuu dandeessa. Of dhaggeeffachuu keessa of tuulummaatu jira. Of dhaggeeffachuu keessa waaqayyoon gammachiisutu jira miti. Jal'ina garaa garaatu jira malee. Kanaaf gaa ati kanaaf iyyuu koottaaf dhiibduu ta'uu hin himnaan. Nama walitti naquus immoo hin himne jedhetu dubbata. Kanaaf gaa amma waa sittan hima. Ofirraatti ba'uu qaba. Qorichi nama ajjeesus harka namaarra jira. Qorichi nama fayyisuus harka ofirra jira waan ta'eedhaaf. Kaayyoon kiristaanaa mootummaa waaqayyootti galuudhaa qaba waan ta'eedhaaf. Egaa kanaaf gaa warri garaa isaaniif hin bitamne immoo maal fakkaatu? Yoo jenne warra manuu gara walitti ilaalee hiikasaati. Warri garaa isaaniif hin bitamne immoo tokko jennee waan nama xureessurraa adda ba'uudhaan beekamu. Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraa kaaseen dubbisa. Innis akkas jedha nan dubbisa. Daani'el garuu nyaata mootichi nyaatuu fi dhugaatii inni dhugu soorachuudhaan akka of hin xureessine garaa murate. Haleluuyaa! Kanaaf of xureessuu kanaa keessaa ooluudhaaf hangaficha warra hojjettoota sanaa hin kadhate. Egaa bara kanaa dhaloonni baay'een akka isaan nyaata mootii nyaataniidhaaf. Nyaata mootii nyaachuun garuu dhaloota baay'ee hin xureessu. Dhaloota baay'eef gaarii waan hin taaneef akkas jedha namni waaqayyo Daani'el. Mana mootummaa keessaa cooma gaggaariitu jira. Kabira immoo dhugaatii wayinii irraati hojjetame. Dhugaatii gaggaarii yookiis immoo dhugaatii babbeessaatu jira. Kanaaf gaa akkas jedha Daani'el. Ani nyaachuu nan barbaachisu jedhan. Maaliif jennaan yoo nyaadhe nan xuraa waan ta'eedhaaf akka inni nyaanne akka of hin xureessineef of eeggate. Of eeggate. Akka maal hin gooneef akka of hin xureessineef qulqullummaa isaa eeggata Daani'el. Waaqa tolfamaaf tolee jechuun beeku Daani'el. Waaqa tolfamaaf jilbeeffachuun beeku Daani'el. Maal jennaan garaa kutummaa qaba. Waaqayyo irraatti dhaga'ee jiraata waan ta'eedhaaf. Dhaloonni baay'een waaqayyo dhaga'uu didee jiru. Waaqayyo dhaga'uu diduurraa kan ka'e lafa garaa garaatti of xureessaa oola dhaloonni. Nyaata waa hin baafne nyaachaa oola. Dhugaatii waa hin baafne waa garaa garaa lafa salphinaa dhaabbachaa oola. Waaqayyo akka garaa Daani'el siif haalatu. Egaa Daani'el gaa ani hin barbaadu
nyaata kanas hin barbaadu dhugaati kanas hin barbaadu yoo nyaanna xureessa waan ta'eef ani immoo xuraa'uu hin barbaadu jedhe dubbate xuraa'uu hin barbaadu eenyuun laatar eenyuun qulqullummaa isaa eeggatu waldaan kiristaanaa qulqullummaa ishee eeggatti laata gaggeessaan waldaa kiristaanaa maal fakkaata gaggeessaan biyyaa maal fakkaata har'a namni waan xuraa'ummaa keessa of gateef qulqullummaa eeggachuu dadhabe qulqullummaa eeggachuu dadhabuu irraa kan ka'e immoo har'a dhiiga nama baay'ee dhangala'aa jira namni kanarraa kan ka'e waliin dhaga'uu dide qulqullummaatu hin jiru qulqullummaan mana mootii irraa badeera qulqullummaan waldaa kiristaanaa badeera qulqullummaan hawaasa garaa garaa keessaa badeera qulqullummaan keessaa badeera qulqullummaan bakka irraa badeera waaqayyoon itti araara barbaada dachee keenya qulqullummaa maaliif badii cubbuudhaaf deette biyya maagadhiifte deebi'ii gootu moo'i injifadhu biyyoon daabuufadhu nu wajjin jiraadhu iddoo nu qabadhu. lama jennee warra sobarraa adda bahanii dhugaatti jiraachuudhaan beekaman wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 hanga 34 isaan nan dubbisanis akkas jedhe yommus Yesuus Yihuudotaa warra isatti amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti dhugicha hubattuu dhugichis birmaduu isin hin baasa jedhe egaa keessa lagaa lafa kanatti immoo yommus Yesuus Yihuudotaa warra isatti amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan jedhe dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan dhugicha hubattuu dhugichi immoo birmaduu isin hin baasan egaa dhugaa barbaaduu keessatti Yesuusitti qabamanii jiraachuudha wanti barbaachisu egaa keessa dhagaa warra Yihuudotaa warra isatti amananiitiin isin dhugumayyuu yoo anatti qabamtanii dubbii koo isin hubattu dhugaa koo immoo hubattu dhugaa isin immoo birmaduu isin hin baasan namoonni baay'ee dhugaa gataniiru namoonni baay'ee dhugaa dhiisaniiru namoonni baay'ee dhugaarraa garagalaniiru egaa kanarraa kan kennamni dhugaa gateera dhugaa dhiiseeraam egaa dhugaa argachuuf immoo dubbii waaqayyootti qabamanii jiraachuutu namarraa eegama dubbiin waaqayyoo mana namaatti badeera dubbiin waaqayyoo waldaa kiristaanaa irraatti badeera egaa keessa dhagaa Yesuus anatti qabamtanii yoo jiraattan dhugaa koo hubattu dhugaa isin immoo birmaduu isin hin baasan bara kana dhugaaf namatu walloole joo dhugaaf namatu walloole egaa kanaaf kan ka'e namniif dhugaan kan itti walloole qulqullummaan namaaf dhugaa gidduutti baduu isaati dhugaa keessa qulqullummaatu jira dhugaa keessa qajeelummaa jira gaafati dhugaa jallistee dhugaan si argeera dhugaan ija qabam ati garuu ija dhabde biyyaa ati jan qabdu garuu gaggeessaa waldaa kiristaanaa egaa kanaaf gaa dhaloonni baay'een kanarraa kan ka'e dhugaa jallisan dhugaa dhiisan dhugaa waldaa kiristaanaa irratti badeera egaa kanaaf gaa Yesuus akkas jedhe isin yoo anatti qabamtanii jiraattan dhugaa koos isiniif hin gala dhugaa sana keessa immoo wanta birmaduu isin baasutu jira jedhee dubbata egaa kanaaf gaa kootu waan sittan himan gaafati dhugaa jallisteeyyuu gaafati daarii namaa dhiibdeeyyuu gaafati dhugaa namaa owwaalteeyyuu gaafati mattaa garaa garaa nyaatteeyyuu dhugaan si argeera dhugaan ija qabasitu jalame malee akka waaqayyo gara qajeelummaatti si deebisu sammuu kee banu waaqayyo qulqullummaa biyya maagadhiifte qulqullummaa nuti dhibde qulqullummaa lafti siiree bote qulqullummaa bakka bifa gufte qulqullummaa cubbuu lafa dhaalee qulqullummaa nama dhaalee qulqullummaa lubbuun ilmaan namaa qulqullummaa walisaan wallaalee sadii jennee waan hundumaa dhiisanii dubbii waaqayyootti qabamu jechuudha wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7 hanga 9 ammas wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 20 hanga 22 ammas achumaa wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 hanga 27 isaan keessaa Yohaannis 15 lakkoofsa 7 hanga 9 hin dubbifannanis akkas jedhe isin anatti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan hin kadhattu isiniif isin ta'a kanaan ija baay'ee godhachuun keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessan ulfinna abbaa koo hin argamaan isin anatti qabamtanii yoo jiraattan dubbii koos isin keessa yoo jiraate isin waan feetan hin kadhattu immoo isiniif hin ta'an egaa anatti qabamtanii yoo jiraattan egaa sadii namaa duukaa wal fakkaata Yesuusitti qabamanii yoo jiraatan waan barbaadan hin kadhattu
innichi isin barbaadan immoo isiniif hin ta'a jedhee dubbata sagaleen kun. Egaa kanaaf gaa alatti qabamuu keessan irraa kan kemmoo ija baay'ee akka isin godhattan ala biraati immoo hin taane. Ela ija baay'ee ija danuu jedha akka barbaadan jedha wanta barbaadan lolitti akka isin argattan. Egaa akka ta'uuf immoo alatti qabamtanii jiraachuu keessan isiniin hin gargaaraan. Ela isiniin hin gargaara. Kanaaf gaa Yesuusitti qabamuu jechuun kadhannaa of keessaatti qaba. Namni kadhatu hundinuu immoo waan hundumaayyuu hin argataan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:26-27 akkas jedha. Hafuura isaa isiniif dubbatu abbaa biraa isiniif nan erga. Hafuurri dhugaa inni abbaa biraa ba'u sun yommuu dhufu anaaf dhugaa hin ba'a. Isinis immoo jalqabdanii ana wajjin waan turtaniif dhugaa baatu jedhe. Gaafa isin maqaa kootiin hin kadhattan ani immoo abbaan isiniif nan himaa. Egaa isinin na jaallattu akkanii abbaa biraatti dhufe waan beektaniif jedhe dubba. Ela hin na jaallattu gaafa isin na jaallattan isinin immoo Waaqayyotu jaallata jedhe dubbata Yesuus. Egaa kanaaf gaa jaalalli namni Waaqayyoon hin jaallata malee sodaatu. Ammas waa isinitti dubbadhee darbe Waaqayyo Waaqa sodaatamudha. Waaqayyo Waaqa jaallatamudha. Waaqayyo Waaqa kabajamudha. Kanaaf iyyuu isin akkana jaallattan abbaan isin immoo isinin jaallata jedhe dubba. Maaliif diidateessa namni duume keessa garamaaf jabaatte yahoo nageessa qulqullummaa maaliif baddee cubbuudhaaf jettee biyya maagadhiifte deebi'ii gootu moo'ee injifadhu biyya naa buufadhu nu wajjin jiraadhu iddoo nu qabadhu. Ijaaf kaanee gamee karattiin eedamee bineensaatu fitee maasii keetti litee mirga kee dhiibamee ijaarsa diigamee qulqullummaa maaliif baddee cubbuudhaaf jettee biyya maagadhiifte deebi'ii gootu moo'ee injifadhu biyya naa buufadhu nu wajjin jiraadhu iddoo nu qabadhu. Silaas lafa kana eenyu cubbuuf laate xuraa'ummaan eessaa itti dhangalaate akka abbaa qabeenyaa diriiree buufate baadiyyaaf magaalaa biyya hundaa dhuunfate xinnaaf guddaa waamee muuxannoo isaa laate fooniin baallee baasee addunyaarra kaate hafuurri Elzaabel dhiigaaf foon yaabbate bineensi hamaa kun danuu galaafate garuu kana booddee yeroon kan waaqaati xoofoon xuraa'ummaa manaa gadi baati qulqullummaa dhufee barcuma yaabbata gaanfasaa ol qabatee mirga isaa falmata weennoof xuraa'ummaan isaan kun lamaanuu biyya gadhiisaniitti salphinaan godaan egaa namni kana gurraan dhaggeeffatu cimsee qabsaa'uudhaaf ofaa murteeffatu dursa walii galtee seexanaa tarsaafna gadadoof abaarsa biyyarraa calaafna waaqayyoof jiraannee qulqullummaa baannee dhaloota nu booddee haamilee isaa kaafnee lolicha barsiifna daandiitti agarsiifna cubboof irraa dhiibna ceephoo keenyan dhiifna ameen.